Abbootni gadaa gaafa ajjeefaman caffeen hin gaafatu. Gaaffiinis hin jiru. Paarlaamaanis hin gaafatu. Ajjeefamanii gaafa jennu gaafa abboonni gadaa karrayyuudhaa ajjeefaman maal akka ta'e namni hundumtuu waa yaadatu natti fakkaata. Jalqaba akkuma kana gadi ba'aniitu abboota gadaa shananii ka'aniitu Ooneg shanii ajjeesee gale. Booddee harkaaf harkatti qabaman. Harkaaf harkatti qabamanii ilaalaa eenyutu dubbii kana. Harkaaf harkatti qabamanii ragaan irratti dhiyaate miidiyaalee gurguddaan kana irratti ragaa dhiyeessanii paarlaamaan Itoophiyaa kanarraa mari'anne. Gatiin qabu inni. Waa'een Oromoo miliyoonni tokko saduu, kummi shanii saduu, namni shanii saduu gatiin qabu. Hin mari'atamu kanarratti. Gaaffii namni gaafatus hin jiru hin gaafatus. Maaliif imeejii kaafametu jira. Fakkiitti kennametu jira. Fakkii san sila siin jedhesan. Bineensi namatu hin ta'in bineensi. Wanti akkasii kuni dugda duubarratti booddee guduunfaasaa gaafa kaasnu maal dursee dhufa? Biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti, Awurooppaa keessatti, Eeshiyaa keessatti mucaa namaa fuudhanii fakkii bineensaatiin bocanii miidiyaatti dhiyeessuun kuni maal durseetu dhalata kan jedhu booddee irraa loon. Amma akkati irratti yaada kennitu kan hin barbaade maaliif barbaachise duulli hamma naga'u kun ragaa tokkitti hituu hin jiraatin hamma kana balbaloomsanii iyyuun maaliif tokko. Inni kan caffaa sun immoo maaliif gatii dhabe? Maa inni waan dubbiin kun? Dubbii jabduudha kun ittaan. Gaaffii ati kaastetti ceekootiin dura waan amma marratti kaaste ragaa itti dabaluudhaaf gaddaa Niiyoorkitti warri saba Amaaraa fi warri deeggartoota mootummaa Abiyyi Ahmed hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'an kanarratti Wallaggaa የተረገመች ምድር ትሁን የወለጋ ህዝብ የተረገመ ይሁን jechaadhatu sloogaanii yookaan immoo mafakkirii qabataniidhatu iyyaa ture. Lafa Oromoof nama Oromoodha abaaraadha ture. Ka abaarame haa ta'u የተረገመች ትሁን jechaadha ture. Kun ilmi Oromoo lubbuun Oromoo yookaan ilmi namaa fakkii namummaadha irraa kaasan Oromoo. Ilma namummaadha irraa kaasan. Kanaaf lubbuun Oromoo gatiidhaan qabu. Paarlaamaattis, miidiyaa durattis kanaaf gatii dhabe. Vaaliiwulesii kan inni ta'eef. Fakkii namummaatu irraa ka'e. Sabni tokko sanyii duguuggiin yookaan gaafa irratti labsamu jalqaba namummaa isaa irraa kaasta. Human identity sana irraa fuuta. Amma bineensa ajjeesuun bineensa daggalaa yookaan bineensa bosonaa yoo ajjeeste akka cubbutti lakkaa'amu miti. Innumaayyuu adamfamee nyaatama bineensi. Ituu bineensi nama ta'e yookaan namummaa qabaate namni ajjeesu bar bineensi. Oromoon namummaan irraa ka'ee akka bineensa daggalaatti adamfama jechuudha. Akka waliigalaatti achirra jira. Kan argan jedhee waan itti kaasteef waa'ee paarlaamaa waliin wal qabate. Paarlaamaa in quotation. Gaafa lola Tigraay November 2020 keessa gaafa eegalan akkuma sila siif kaase. Nama 54tu Gullisoo irratti ajjeefame jedhanii paarlaamaa irratti akka mana du'aagee yookaan akka mana boo'ichaa dhaboo'an. Namni yoo du'e boo'uun waama jiru. Political yookaan immoo crocodile tear kan jedhan imimmaan naacha agarsiisanii eessa deeman lola Tigraay irratti dhaqanii banan. Murtii siyaasaatiif akka mijatuuf jechuudha. Ammas wanti toletti ta'e jedhame murtii siyaasaa guddaa dhufaa jirutu jira achi keessa. Tokko argineerra already. Murtiin siyaasaa yookaan political decisionin bilisiginnaan dabarsite kaleessaaf dheengadda Shimallisii fi namichi pirezidaantii naannoo Amaaraa waliin ta'anii joint military operationidhatu murteessanii ka'an. Abiyyirraa erga komaandiin ergatti darbee jechuudha. Humna hidhatee jiru Amaara keessaa Oromiyaatti affeeranii uummata Oromoo irratti lola banuudhaafitu murteessanii ka'an jechuudha. Sanaaf akka mijatuuf waa'een tolee kun ka'e jechuun danda'a. Inni lammaffaaf inni baay'ee guddaan uummanni Oromoo kana kan beekuu qabu. Kana irra dibaan hin barbaachisu. Bilisiginnaa fi Impaayeri Itoophiyaa qabsoo Oromoo bakka lamatti baasee ilaala. Seenaa keessatti, seenaadhuma qabsoo Oromoo keessatti Impaayeri Itoophiyaa sun bilisiginnaas haa ta'u, yaadagis ta'u maalis haa ta'u. Biyya sana keessatti kan aangoo qabu qabsoo Oromoo bakka lamatti baasee ilaala. Laa kan qalbeeffannee dhaggeeffachuun irra jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo gama baha Oromiyaatiin kan jiru. Arsii, Baalee, Harargee gama sana sochiin jiru, sochii qeerroo haa ta'u yookaan sochii hidhatanii loluu haa ta'u akkaataa itti Impaayeri Itoophiyaa hubattu haala addaatiin hubatu. Sochii bilisummaa gama lixa Oromiyaatiin kan jiru. Amboodhaa gadi darbee yookaan Amboo irraa kaasee hamma gara godaatti hamma Qellem Wallaggaatti sochii bilisummaa jiru gama biraadhaan hubatu. Kana lachan hubannoon Impaayeri Itoophiyaa bakka lamatti qooddee jirtu maal fakkaata ka jiru ragaa qabatamaadhaan dhiyeessan amma. Bara Hacaaluun ajjeefame.
qeerroon Shaashamannee, Baalee Dodolaa, Harargeen kumaatamaan karaarra ba'anii dhibbaatamotaan ajjeefaman. Gaafa qeerroon Oromoo gaafa dhufu, ilmaan Oromoo Harargee fi Arsii gaafa dhumtu, naaritiiviin yookaan labsiin siyaasaa impaayirri kun qabatte waan lama ture. Jawaar Faan gaafa hidhaman, Hacaaluun gaafa ajjeefamu. Wanti mootummaan Bilisiginnaa jette sochii saba Amaaraatii fi amantoota Ortodoksii irratti kan xiyyeeffatedha. Kan jedhuun falmii qeerroo gama sanaan jiru. Isteerna Oromiyaa irraan jiru yookaan immoo Baha Oromiyaa irraan jiru. Saba Amaaraatii fi amantii Ortodoksii irratti kan xiyyeeffatedha qabsoon kun yookaan immoo qabsoo Oromoo miti kan jedhutu definition itti kennan, hiikkaatti kennan. Amma immoo lixa Oromiyaa keessatti waa'ee tolee walii wal qabanne tolee irratti ajjeechaa raawwate jedhame saba Amaaraa qofa irratti raawwate hin jenne. Hordoftoota amantii Islaamaa irratti raawwate. Majooritiin yookaan namoonni baay'een naannoo Wallaggaa jiraatan amantiin isaanii kiristaana ta'uu danda'u tarii deetaan lafa jiru. Kanaaf humni hidhatee socho'u yookaan qeerroon naannoo Wallaggaa gonoota Wallaggaa irra jiru Islaama irratti akka xiyyeeffatu godhanii. Achiin Arsii, Harargee fi Baaleen saba Amaaraatii fi Ortodoksii irratti akka inni xiyyeeffate fakkeessanii lafa kaa'u. Amma fakkeenyaaf dubartii ulfa ji'a 9 kan amantii Ortodoksii hordoftu. Hordoftoota amantii Ortodoksii charchii isaanii deemanii yookaan beetekiristiyaanii isaanii deemanii achitti baqatanii achidhatu ajjeefamanii kan jedhu gabaasa meeqatu dhiyaate waggaa 2 dura. Amma kun immoo amantii Islaamaa irratti akka inni xiyyeeffate godhaniidhatu ittiin uummata burjaajessaa jiru jechuudha. Kun maali kaayyoonsaa? Kaayyoonsaa qabsoon Oromoo naannoo Wallaggaa irra jiru akka waan Islaama jibbu. Kaan immoo akka waan kiristaana jibbu. Uummata Oromoo wal nyaachisu, wal ficcisiisu, uummanni Oromoo ofiisaa irratti akka ofii wal irratti ka'u, akka ofii wal fixu isaan taa'anii dudduubatti deebi'anii taa'anii kan taajjabuuf deemu jechuudha. So kan Oromoo lolu Oromoo ta'a jechuudha. Kun akkaataa itti impaayirri sun qabsoo Oromoo itti define godhu yookaan hiikootti kennudha. Uummanni Oromoo kanarraa waan guddaa dabar booda guduunfaa irratti deebi'uu dandeenya. So wanta lamadha jechuudha. Ajjechaan toleetii fi ajjechaan caffoo kan Walloo keessatti raawwate hiikoonsaa tokkoffaa hiikoo siyaasaa guddaadha qaba. Murtii siyaasaatii fi murtii labsii lolaatu qophaa'e jechuudha. Political decision and military decision gaafa fudhachuuf deeman diraamaa sun qophaa'e. Diraamaan kun innumaayyuu diraamaa bara 1990moota keessa kan baddannoo irratti diraamaa qophaa'e waliin exactly kan wal fakkaatudha jechuudha. So haalli adeemaa jiru gama kanaan yoo ilaalame miiniingiidha namaa kenna. Hiika namaa kenna. Hubachuun ni danda'ama. Qalbiin namaa babal'achuudha danda'a. Jedhee tanama. Kanumatti aane tarii akka ati komentii gootuuf ajandaa kana yoo xumurree irra ta'e weerarri kun amma weerara marsaa haaraadha. Yaadadhu. Ji'a muraasa dura Shimallis ji'a tokko duwwaa naa kennaa Shanee qulqulleessee xaragee Shanee jechuun isaanii uummata Oromoo jechuudha. Uummata Oromoo kan mootummaa kanaa mormu jechuudha. Xaragee qulqulleessuudhaaf ji'a tokko qofa naa kennaa jedhe. Ji'a lammaffaa irratti ji'i tokko dhumee ji'a lammaffaa irratti qabsoon bilisummaa Oromoo seenaa keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessatti arginees dhageenyees kan nuyi hin beekne haala nuyi arginee dhageenyee hin beekneen Amboo irraa kaasee haga daarii Sudaanitti operation yookaan immoo military operation at the same time dheengadda argine. Magaalaa Gimbii, Dambidolloo, Najjoo, gara lixa Shawaa keessatti akkasumas immoo naannoo Gambeelaa keessatti military operation argine. Kun an umurii kiyyatti qabsoon Oromoo especially armed resistance in Oromoo jalqabaaf al tokkicha bakka tokkotti sa'a tokkotti nyaaphaa waliin wal lolaa jiran irratti dhukaasa al tokkicha banuun multi jurisdictional kan ta'e yookaan multi territorial kan ta'e jalqabaaf kan hin argine. Kun rifaasuu guddaadha waan uumee natti fakkaata. Ji'a tokko dura Shimallis ka jedhe Shanee xaragnee qulqulleessineef ji'a tokko duwwaa nu kennaa jedhe. Amma garuu waan addaatu ta'e. Tarii kana waliin wal qabatee weerarri marsaa haaraan kun hiikkaan isaa maali? Amma kana gaafa dubbannu ajjechaa ilmaan Oromoo ilmaan siviiliyaanii
Oromoo irratti naannoo Gambeelaa irratti qaqqabe nama 100 ol kan dhume argineera. Viidiyoo suuraa qabataman ragaa qabataman tiishartii Hacaaluu qofa waan uffataniif dargaggoon Oromoo mana keessaa baafamanii akka isaatti ajjeefamaa jiran argineera. Waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan bilisiginnaa wal lolaa jiru wal ajjeesuun lola keessatti mirga isaaniiti wal ajjeesuun waraaniif waraanne. Waraanaaf siviiliyaaniin yookaan waraanaaf namni qulqulluun garuu wal ajjeesuun yakkadha. Yakka waraanaati yookaan war crimeidha. So sana walii wal qabatee weerarri amma marsaa ammaa labsame kun jalqabbiinsaa maal fakkaata? Akkamittiin jalqabaadha jiru? Sila wantan siif kakaasee jira. Political decision fi military decision kan murtii akka paarlaamaatti ta'u akka naannootti ta'u murtii sana murteessuudhaaf akka isaaniif mijatuuf waa'een tolee kun qophaa'ee jenneerra. Gama keetiin sirna adda biraa affeeranii mootummaa naannoo Amaaraa affeeranii lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii religious institution jiru mobilize godhanii fakkeenya kaasuu hin danda'ama asirratti sirriitti kaasuu hin danda'ama. Manni maree Islaamaa kan naannoo Oromiyaa ajjechaan Musliimaa Oromoo irratti walloo caffaa irratti gaafa qaqqabe waan dubbanne. Walloo keessa hedduminaan kan jiru Oromoon hordoftoota amantii Islaamaati. Manni maree naannoo Oromiyaa waa'ee sana waan tokko dubbanne. Ustaazonni keenya ajjechaa Islaamota Oromoo walloo irratti qaqqabe irratti waa tokko dubbanne. Toleetti garuu ragaan osoo hin dhiyaatin wanti miidiyaatti gabaafame social mobilization, religious mobilization fi political mobilization guddaadha ta'e. Kun maali hiikaan kana? Maal jechuudha kana jechuun? Galatoon itu qabxii isa lammaffaa kana qabxii keenya lammaffaa sanatti tun darbee waan isa tokkoffaa wajjin qabatu yaada tokko lama kaasee tan darba waa'ee keessumatti dubbii paarlaamaa kana. Namoota 50 meeqa ajjeefaman jedhanii kunisootti yeroo waraanni Tigraay sun eegalamu hamma har'aatti ragaan gadi ba'in jiru. Hamma har'a waan tokko ragaan tokko ittiin gadi ba'in jiru. Nama ajjeefamee ta'uu danda'a ammas garuu namni wanti gadi ba'in jiru. Inni gimbiis akkuma sila dubbannedha wanti gadi ba'in jiru. Yoo xinnaate ajjeefaman kan jedhaman kuni namootni maqaa qabu garuu. Maqaa qaba mucaan namaa tokkoon. Maali maqaadhuma tarreeffamaallee lafa akkasii jiraattota lafa akkasii jedhanii maqaa tarreessanii baasuun hin danda'amu. Maali maqaan namoota sana maaliif tokkata? Jiraattota naannooti yooti achoo turani. Maqaan meerra maqaadhumti iyyuu hin jiruu isin jechuu kooti hamma sadarkaa sanaatti. Gama kan biraan dubbii paarlaamaa amma jedhamu kana paarlaamaan akkuma isin jedhee akkamittiin akka inni ijaarame kan hundi keenya beennudha. Dorgomtoonni siyaasaa hundumtuu mana hidhaatti galfamaniitu namoota biddeen nyaachuudhaaf hawwii qaban safara keessaa funaananii miseensa bilisiginnaa fidanii achitti naqanii taa'anii harka kaasaa gaadhan harka kaasanii harka buusaa gaafa jedhan immoo harka buusu. Kun waan tokkodha. Kun bara Ihaadeegis tureera. Garuu amma waan adda isa godhutu jira. Bara Ihaadeg keessa lammiileen biyya sanaadhaa lubbuun isaanii gargar ba'ee akka kanatti ilaalamu. Amma paarlaamaan amma jiru kuni sadarkaa lama yookaan sadarkaa sadiifaa qaba lammiilee biyya sanaatiif. Sadarkaa tokkoffaarra kan jiru lammiilee Amaaraati. Namni tokkittiin Amaarri du'uuni biyya tochoosa. Paarlaamaa sana guutuutu boo'a mana boo'ichaa ta'a mana itti awwaalli raawwatamaa jiru ta'ee u'uu jedhameetu iyya. Gaafa eenyu du'u gaafa Amaarri du'u. Dubbanneerra sila mucaan namaa tokkittiin eenyu noo ta'u du'uunsaa garmalee nama gaddisiisa. Vaayolensiidhaan mucaan namaa ajjeefamuun garmalee nama gaddisiisa. Oromoon yoo du'e paarlaamaan sun hin dhaga'uyyuu. Nagau biyya sana keessa hin jiru gurri isaas hin jiru takkaas dhaga'een beeku du'a Oromoo. Keessumatti du'a abboota gadaa sana fa'aa dhaga'een beeku paarlaamaan sun hin dhaga'u. Amma gaamaanni sadarkaa tokkoffaarra lammiilee kaa'amantu jiraachuu. Lammiilee du'i isaanii dhaga'amuu fi du'i isaanii kan biyyatti boo'icha ta'utu jira. Lammiileen kun lammiilee Amaaraati. Kan biraan immoo kan du'i isaanii homaatti iyyuu lakkaa'amne sadarkaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa kan kennameefii jirus sadarkaa isaan baasan hin beeknu garuu waan isaan godhan irraa gaafa laallu Oromoon sadarkaa sadaffaa arfaffaa shanaffaa irra jiraachuu danda'a. Du'i isaa hin dhaga'amu, du'i isaa gatii hin qabu, du'a bineensaa irraa adda baafamee hin ilaalamu.
paarlaamaa kana keessatti. Kanaaf lammiileen biyya sana keessa jiran seeraan ala ijaaramuu isaa duwwaatu hin ta'in lammiilee sanyiidhaan gargar baaseetu sadarkaa kenneefi paarlaamaa ilaalu. Kuni yeroo Haayile Sillaasee waan godhamee beeku natti hin fakkaatu. Wanta akka kanaa. Lammiilee kophaatti adda baasanii tokkoof boo'u tokkoon immoo baga ajjeefamte illee jechuu dadhabu. Baga duute illee jedhanii beekamtii kennuu dadhabu. Mootummaa nafxeenyaa kan jennuun kana dhala. Amaara ta'uu isaa miti. Waa'ee maalummaa isaa miti. Vaayilensiidhaan mucaa namaa shira hojjetee ajjeesee qabeenya isaa irraa saamee dhugaa isaas immoo irraa saame. Dhugaa isaas irraa saame seenaa isaas irraa saame. Mootummaa nafxeenyaa kana. Warra afaan Amaaraa duwwaa dubbatan miti. Mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee mata duree sanaan kan hojjetu ammoo mootummaa nafxeenyaati. Hamma gandarra jirutti. Abalufaa ijoollee Oromoo abalufaa jedhamatti argamee biddeen nyaataa iddaa zirmaata. Nafxanyoota isaanis nafxanyoota mootummaa nafxanyaati. Mootummaan sunis. Kanadha kan jedhaa jiru. Ila dubbii tokko kaaftee ta'ee amma majaliisatu qorataa jedhame. Du'a isa toleetti raawwatame majaliisa qorataa jedhame. Du'a Gondaritti dhalate majaliisii yoom qorate beeka. Guyyaa saafaa musliimota guyyaa saafaa bireenii matireesiidhaan yeroo musliimonni rafamanii majliisni suni eessa ture. Ibsa baasuu iyyuu dadhabe kan biraanii ennaa hafe jechuudha. Amma gaa qorachuudhaaf deemaa Waaqayyoo dudda indaaqqoo isinii ka godhu warra qorachuu dhaquun enna maaliif dhugaatu barbaadama waan ta'eef. Abbaan barbaade yoo qoratu dhugaatu barbaadama waan ta'eef dhaqanii qorachuun wanta barbaachisaadha. Amma gaala dubbii kana waan kaafteef biyya isaa irratti hin salaattuu dhuftee dirree kana irratti uummata jedhametu amma dhukkubi kee dhukkuba kooti jedhaanii jira sirni nafxanyaa. Birat labbasee mootummaan Abiy sirni nafxanyaa kun akkamittiinitu uummanni dirree masqala dabaabayitti ba'ee salaatee tamirii nyaatee sooma isaa cabsee manatti galaa kan jedhuun waraana ka'ee aaratti gadhiisanii waan uummata kana godhanii jechuun waan irra deebi'ee dubbannu miti. Har'a Amaarummaa duwwaatu hin ta'in lakkii musliimotatti iyyuu ajjeefame kan jedhu dubbii biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenyetu biyya kana gashaa jira. Biyyi kun dubbii kana keessaa ba'uu hin dandeessu. Dubbii akkasii kana keessaa. Maaliif biyyi kun biyya amantootaani. Namni hundumtuuyyuu yennaa dhugaan ba'ee namni dhugaa hordofu jiraatee dhugaadhaan hordofamee wanti tokko hojjetame maleessa dubbii sobaa akkasiitiin namni walitti ka'uu danda'a. Dubbiin gama kanaan dhufu immoo dubbii salphatee akkuma salphaatti hafuu natti hin fakkaatu. Kanaaf sadarkaa paarlaamaan baase sana akka kanattiinis xiyyeeffannaatti kennee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Maafan kana kaasee qabxii lammaffaatti. Asituu hin ce'in dura kan akka gad-jabeessuun barbaada. Gabaasa Juulaay 2020 keessa akkuma Hacaaluun ajjeefameen sochiin naannoo Arsii fi Baalee fi Harargee irratti adda dureedhaan deemaa ture. Akkuma sila tuqe warra hordoftoota amantii kiristaanaa keessumatti immoo kan warra ortodoksii irratti xiyyeeffatee ni ajjeesanii gabaasa jedhu gaafa ba'u majaliisni Oromiyaa waan dubbate qabaa waa'ee kana. Dubbanne. So gama kanaan waan ati kaaste biyyi kun keessumatti Oromiyaan rakkoo guddaa keessa seenirra akka walii galaatti. Amma immoo kan keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seensuudhaaf deemu. So xiyyeeffannoodhaan martinuu waan kana yaaduun barbaachisaa miti fakkaata. Rakkoo ga'aa rakkoo bal'aadha qabna warreen. Kaardii inni dhuma siyaasni inni dhumaa bilisiginnaan introduusii gochuuf deemtu uummanni amantii adda addaa qabu waliin jiraate kun akka walirratti ka'uuf qophii yookaan labsii labsamedha. Kana keessaa obboloonni keenya hoggansa majlisaa keessa jiran ustaazonni sheekonni waan mootummaan bilisiginnaatti jirtu xiyyeeffannaadhaan hordofuu ilaaluudha qabu waamicha jedhu qabna. Itti fufittaa gidduutti sikutee. Tole isuma kanarraa waan tokkotti daballee egaa gudunfinee dabarraa erga kaafneeti. Maayinni dubbiin kun walumaa gallisaa maal jechuudha? Jechuun gaafa du'i namaa namummaan isaarraa fuudhamee namoonni du'anii ta'uu danda'a. Ragaan tokko iyyuu tun dhiyaatin waci hammi kun raawwatame Oromootu namoota ajjeese namooti kun eenyummaan isaanii akkasidha amantiin isaanii akkasidha dubbiin jedhamu kun maayinni kan jedhuuni waan tokko duwwaa hiikasee itti haasa'ee darbuu barbaada.
Ilaa Abiy dhuunfaadha. Akka mootummaatti ta'uu hin ta'in dhuunfaadha. Waan inni itti amanuun sitti himaa. Waan inni gadi ba'ee dirree irratti dubbate. Dirree irratti gadi ba'ee wanta Abiy dubbate. Hiikisaa achi keessa jira wanti amma Oromiyaa irratti banamee jiru. Dirreetti gadi ba'e. Yaadatta yoo ta'e 2019 akkasumatti fakkaata. Achi waajjira isaa sanatti nama baay'ee walitti qabeetu Oromoo. Kiliipiin sun ammoo ilaalaa jira. Hin argitu nuuf qophaa'aa jiru jedhe. Hin argitu nuuf qophaa'aa jiru. Inni tokko dhimma naannummaati. Inni tokko immoo kan amantiiti. Amantiin piroojeektii tokkodha jedhe ilaa dhaggeeffadha. Abiyyitu jedha amantiin piroojeektii tokkodha. Naannoon immoo piroojeektii kan biraadha jedhe. Nuu qophaa'aa jiru, horiis qopheessaa jiru, namas qopheessaa jiru jedhe. Eenyutu qopheessaa jira? Isa duwwaatu beeka. Yookaan immoo isaa fi hafuuranni ittiin hojjetutu beeka. Namni kan biraan namni beeku hin jiru. Eenyutu Oromoodhaaf qophaa'aa ture? Isa duwwaatu beeka. Muuxannoo waggoota darban keessaa argine keessaa garuu Abiyyi waan ofii Oromoo irratti hojjechuuf jedhutu Oromootti himaa jira. Oromoon koo taa'ee harka rukutaa waliin gaafa sana. Waa'ee tokkummaa nutti meedhani. Namichi biyya hammana ga'u irratti aangoo sadarkaa jalqabaa jedhamu qabatee jiru tokko. Gaafa inni ilaa naannoodhaan nu hiranii amantiidhaan walitti naqanii nu balleessuudhaaf jedhee gaafa sitti dubbatu. Jalqaba irratti maal barbaadaa jira namichi suni? Maal immoo haasa'aa ture walgahii sana irratti yennaa jette? Tokko ta'uu qabnaa jedheen inni haasa'u inni OPDO duwwaatu Oromiyaa keessa socho'uu qaba. Warri kaan numa jalatti hojjechuu qabu yaada jedhu deemsaa ture. Wanti Abiy gaafa sana dubbataa ture yaada nuyi isinitti himaa jirru kanaaf hin bultan taanaan nu jalatti hin deemtan taanaani nu fudhattan taanaani isinuma keessa billaa lamatu jira. Billaa sana isin keessaa luqqisiitan billee sana ciree isin fixaa jira. Kunikaa wanta Abiy dubbatee ofii isaatii hojiirra oolchedha. Abiyyii fi warri isaa wajjin hojjetan nafxanyoonni maal jedhanii amanuu? Dirree sabboonummaa Oromoodha waa'ee amantii kanaan dhoqeessuu dandeenya. Yoo dhoqeessine sabboontummaan Oromoo gatii dhaba ilaalcha jedhan qabu. Kanadha piroojeektiin irra jiru amma inni yoo akkasittiin Oromoo waliin dhoofne sabboontummaan Oromoo dirree irra kubbaasaa taphatu dhaba. Waa'een sabboontummaa Oromoo akka itti abboonni ijaaran keessumatti ergaa siyaasni ammayyaa sochiin siyaasa ammayyaa Oromoodhaa erga dhalateeti. Abboonni akka isaan itti ijaaran sanarraa gadi bu'ee caccabee badaa. Akkas yoo goonetu sabboontummaa Oromoo injifannee uummata Oromoo akka barbaannetti qoqqoonnee Itoophiyaa see hawwinu sana mataa isaa irratti asii gadi ijaarra kan jedhu. Isanni dhaqee Bahar Daariin dhaqee dubbatetti immoo si deebisa. Dubbii barbaachisaadha waan ta'eef laa dubbiin kun. Bahar Daariin dhaqee ji'a tokko tun guutini Abiy sabboontummaan Oromoo fuudheetu gandatti galcheedha. Waaqa isinitti haa mul'isu. Oromoo walitti qabee Oromoo kan ittiin deemu meeshaa guddaa tokkittii Oromoon qabu fuudheetu Oromoo gandatti galcheedha. Gama kan biraadhaan immoo kan Oromoo gandatti galchuudhaaf bajeta ramadee namoota ijaaree qawwee itti kennee qabeenya kennee fi kan hojjetaa bahe isa argaa baanidha. Ammas immoo waa'ee amantiiti. Kan hojii hojjetaa jiru isa mataa isaati. Kana walitti qabdee gaafa ilaaltu maayinni gaafa jettu sabboontummaa Oromoo injifachuudhaaf meeshaaleen kun lamaan meeshaalee jajjaboodha. Yoo meeshaalee kanaan taphanne waa'ee wareegama shinniigaa namni tasumayyuu akka waan inni hin raawwanneettitu irraanfachuu danda'a. Nafxanyaanii daangaan qabu bara hawweensa. Maaliif shinniiga irratti wanti raawwatame waa'ee akkatti siyaasni deemaa ture duwwaatu hin ta'in waa'ee lubbuu isaaniitii wajjin walitti qabatee warri siyaasa Oromoo sadarkaa biyyaatti hoogganan filannootu kennameef bara. Warri musliimota taanaan hafuu dandeessu, lubbuu keessa gambifachuu dandeessu. Nu kan barbaannu warra kiristaana ta'an duwwaadha. Gaafa jedhamu lakki kanaaf manaan baane. Dhimmi nuyi manaa baaneef waa'ee uummata Oromooti, waa'ee Oromummaati, waa'ee Oromiyaati. Isa kana irratti kiristaanaaf islaama jedhamee gargar hin baanu. Yoo nu hambistanis walii wajjin, yoo nu ajjeestanis walii wajjin. Lubbuu isaaniitti akka jedhanii faradanii lafa wanta kan biraas ta'e fakkaata. Lubbuudhuma ofiitti akka jedhanii faradanii boolla tokkotti walii wajjin kanaa wajjin awwaalaman. Awwaala sana irratti ijaaramee sabboontummaan Oromoodha. Isa kana balleessuudhaa fi sagantaan baafamee itti adeemamaa jiru isa amma argaa jirru kanadha. Kanaaf isa kana uummanni keenya ija banatee ilaaluutu irra jiraata. Dirree sabboontummaa Oromoo dhoqqeessuudhaaf Abiyyiin duwwaa miti.
warri mormitootallee milikkita akkasii argisiisu taanaan uummanni Oromoo ifachuun qooda isaati. Maqaa amantiitiin dirree qabsoo Oromoo namni dhoqqeessu dhufu ifatamuudha qaba. Amantii hedduutu jira Oromoo keessa. Amantiin kun hundumtuu akka inni walii wajjiniin deemuu danda'u, akka inni walii wajjiniin hojii hojjechuu danda'u godhaniiti kan ijaaran warri ijaaran. Tokko wanti amantiidhaa wajjiniin wanta kana walitti buusu hin jiru garuu isa kana yoo diigne duwwaadha kan sabboontummaa Oromoo injifachuu dandeenyu. Ilaa kanumaa wal qabee waan kana gaaf biraa irratti haasa'uu dandeenya. Amma jechi sabboontummaa Oromoo jedhu dirree siyaasaa Itoophiyaa irraa dhabameera beeki. Amma hooggantoota warri kanaan dura illee sabboontummaa Oromoo dubbataa turan inni isa nama waa'ee dubbii sabboontummaa Oromoo. Dubbatamaan jiru waa'ee sabboontummaa Oromoo. Sadarkaa kamitti akka lolli nutti baname yaadachuutu nurra jira jechuudha. Egaa kanaan waliin qabnee qabxii isa lammataa sanatti dabarraa ati dubbadhee waan jiruufi qabxii isa lammaffaa kana ati jalqaba irratti yaada kenniiti. Isa booddee deebi'eetan dubbadhaan ittuma fufee dubbachuu komanna. Qabxii lammaffaa keenya jalqabbii weeraraa marsaa haaraa kan jedhudha. Jalqabbii weeraraa marsaa haaraa. Marsaa haaraa jechuun keenya gamaanni marsaa hedduudhaaf Oromiyaa keessatti lolla deemsifamaa ba'e waggoota arfan darban kana. Amma gaa as keessatti wanti is gaachuu barbaadu sila waan tokko kaaftee turte isa xiqqoo see bal'iftee hiiktee akka dubbattee achumaanii waan tokko hiikasaa waan tokko nutti himtuuf. Sirni nafxanyaa amma Oromiyaa irra jiru kun affeerraa taasisee jira mootummaa naannoo Amaaraatiif. Affeerraa maali? Kunoo saba keessatti ajjeefame Oromiyaa keessatti kan ajjeese immoo Oromoodha. Walii wajjiniin haduulluu kan jedhu. Ila gaafa isa gullisoo sanas Amaara dhiiga danfisaniitu fuudhanii lola Tigraay dhaqan. Ammas Amaara dhiiga danfisaniitu fuudhanii Oromiyaa dhufaa jiru. Amma gaa Amaara dhiiga danfisanii fuudhanii Tigraay dhaqanii wanta dhalate dhageenyi nu duwwaa miti addunyaa guutuutu dhagee. Amma Amaara dhiiga danfisanii ijoollee Amaaraa dhiigi danfee jibba Oromootiin machoofte kana qawweetti kennanii liyyuu haayilii Oromiyaa akkasumas Oromoo ajjeesuu hojii godhate kanaa wajjiniin dhufuunsa maanni affeerraan kun waa'ee kanarraa akka taasiftuuf eenyu. Galatoomii taana kun qabxii lamatu natti mul'ata. Tokko warri affeeramanii dhufanii Oromiyaa seenanii lola kanarratti hirmaatanii naannoo Amaaraati. Faannoodha. Liyyuu poolisii Amaaraati. Akkasumas immoo humnoota siviiliyaanii kan mootummaa naannoo Amaaraa jalatti ijaaramee jirudha. Namoonni kun Oromiyaatti affeeramanii gaafa lola Oromiyaa irratti dhufanii gaafa hirmaatan akka mootummaan Bilisiginnaa jettu Oneeg Shanee loluudha deemtuudha kan jedhaman. Isaaniif Oneeg Shaneen eenyudha? Ilmi Oromoo kamiyyuu kan Oromiyaa keessa jiraatu. Namni isaan jibba irraa qaban. Fayyaalessi Oromoo kamiyyuu kan lola keessa hin jirre, kan miseensa waraana bilisummaa Oromoo hin taane, kamiyyuu diina isaaniiti jechuudha. So literally kun namni Oromoon maaliif waan kana dhimma kana akka dhimma salphaatti ilaaluuf naaf hin galu. Haaloo ba'uudhaaf Orma alaa waamaniitu uummata Oromoo irratti haaloo baasisu. Kun tuffii roorroon daangaa darbuu isaa agarsiisa. Tokko isa kana. So uummanni Oromoo yeroo kanatti ofirraa defend of gochuun ofirraa ittisuun mirga uumamarraa laatteefidha. Inni gara biraan waa'ee affeerraa isaan Amaararraa gara Oromiyaatti waamanii waliin uummata Oromoo irratti labsan kuni naga'ee wayiidha agarsiifachuu barbaadu yookaan immoo risiitii agarsiifachuu barbaadu. Risiitiin Bilisiginnaan agarsiifachuu barbaadu. Bilisiginnaa keessaa immoo particularly Abiy wanta inni ragaan agarsiifachuu barbaadutu jira. Ragaa maalii? Sartifikeetii Itoophiyaawummaa yookaan immoo የኢትዮጵያዊነት ሰርቲፊኬት ሎያሊቲ yookaan amanamummaa inni Itoophiyaa irratti qabu lola Tigraay irratti dhabe. Tigraayin gaafa deemanii lolan uummata Amaaraa mobilaayizii godhee saba Amaaraa mobilaayizii godhee Tigraay keessatti ficcisiise. Tigraay keessatti mo'amee erga deebi'e. Lola Tigraay irratti Bilisiginnaan mo'amtee erga deebite. Amma lafti naannoo Western Tigraayin yookaan immoo bahaa Tigraay keessaa lafti konteestii ta'e lafti dubbii guddaan kan qabamee jiru kan faannoon warri Abiin kanarratti bazii aanne daraadarin kan isheen jettu Abiy harka keessaa baaseetu ba'uudha barbaada. Lola Tigraay mo'ameera. Yeroo ammaatti Tigraay ofii of bulchiti. Western Tigraayin irrattis marii Keeniyaatti geggeeffamu irratti waa'een Western Tigraay yookaan waa'een bahaa Tigraay faannoon irratti dhumuuf kan deemtu. Warri Amaaraa irratti dhumuuf kan deeman.
Abiy sana keessaa fedhii hin qabu. Lola sanarraa fedhii hin qabu. Maaliif mo'amuu Tigraay keessatti mo'ameera waan ta'eef. Sanarratti waa'een Itoophiyummaasaa yookaan immoo Itoophiyaawwinnatiin Abiy gaaffii jala gala. Ilaalcha warra Amaaraa keessa jechuudha. Lakki ani Itoophiyaan hamman jirtutti hin baddu, hin kuftu, hin caccabdu. Kan Oromiyaa balleessuuf deemu shaneedha yookaan uummata Oromooti. Isaaniin kottaa lollaa waliin. So kan jedhu ragaa agarsiifachuudhaaf naga'ee yookaan risiitii agarsiifachuudhaaf uummata Oromoo irrattitu warra Amaaraa, faannoo Amaaraa akkuma jette warra dhiigdaaf warra aarii qaban fidee uummata Oromoo ficciisaa jechuudha. Oromoo baay'ee yoo ajjeesan Itoophiyaawwinnatiin Abiy jara biratti fudhatama argachaa deema jechuudha. Dhiiga Oromootiin, lubbuu Oromootiin naga'ee Itoophiyummaa isaa agarsiifata jirti jechuudha. Akka ilaalcha kootti. Shimallis irratti sirna nafxanyaa caccabsaniira jedhee waggaa 2 dura afaan keessaa kan ba'e dogoggoraan hamma irraatti warri Amaaraa himatarraa qabu. Shimallis sirna nafxanyaa biyya sana keessa jiru adda dureedhaan kan hogganu Abiyyirraa ergaa fudhate kan hogganu Shimallis ta'eetu jiru innumaa sun ga'aa miti jaraaf. Kana caalaa Oromoo baay'ee ajjeesuufidha qabu. Oromoo Oromiyaa weeraruudha qabu. Itoophiyaawwii ta'uudhaaf. Sirni yookaan impaayirri sun akkaataa isaan itti bu'uureffamte akkaataa itti impaayirri sun ijaaramte yoo impaayirri sun shakkii sirraa qabaatte attee Oromoo baay'ee ajjeesuudha qabda. Yookaan gara dabuubiitti deemtee dhattee warra impaayira kana morman ajjeesteedhatu ragaa dhiyeeffatta. So labsiin particularly lixa Wallaggaa irratti yookaan lixa Oromiyaa irratti labsame naga'ee yookaan sartifikeetii Abiyyiif Shimallis sirnichaaf dhiyeeffachuu barbaadaniif ragaadha jechuudha. As keessatti Oromoon ajjeefama. Waraana bilisummaa Oromoo waliin fuulaaf fuulatti lola yoo geggeeffata inni waan biraa. Lolli mootummaa hidhattoota bilisiginnaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo sun lola seera qabeessaa wal lolaa jiru. Warri garuu naannoo Amaaraarraa dhufanii Oromiyaatti lolan waraana bilisummaa Oromoo, Oneeg Shanee, Oromoo wanti jedhu jiru. Namni achi keessa jiraatu kan Oromoo ta'e hundumtuu diina isaaniiti. Duguggii sanyii jechuun essentially hiikoonsaa ta'e jedhanii itti yaadanii intentional elementii kanaa jechuudha. Qopheessanii murtiin kennamee nama fixu jechuudha. So wanti nuyi argaa jirru innumaayyuu an intentional political decision. Uummata Oromoo keessaa immoo lixa Oromiyaa keessaa immoo Wallagga irratti xiyyeeffatanii waggaa arfan darbe isaan uummata Wallaggaa tumaa ba'an as if that's not enough. Amma immoo dabalataan marsaa kanarra ga'ame jechuudha. Kuni akka Oromootti maybe tarii booda gudunfaa irratti dhufuu dandeenya. Biyyi Oromiyaa jedhamtu kun kan hunda keenyaati yoo taate biyyi Oromiyaadha jedhamtu kun afaan Oromoo nuti dubbannu kun dacheen Oromiyaa kan hunda keenyaati. Eenyummaa keenya ibsa. Seenaa wal fakkaataadha qabna. Afaan tokko dubbannaa jennee dhaamanna. Kan jaarmee siyaasaa muraasni irratti nuuf mari'atu miti. Ajandaan kun ajandaa ilmaan Oromooti. Ajandaan kun ajandaa ABO qofa miti. KFO miti yookaan WBO qofa miti. Waa'een dubbiin Oromiyaa keessatti ta'aa jiru hoggantoota jaarmee siyaasaa caalaa uummata yaaddessuudha qaba. Jiraattota Oromiyaa keessa jiru Oromoota yaaddessuudha qaba. Mariin nuti irra gaggeessaa jirru asirraa madda. Akka dhuunfaattis haa ta'u, akka Oromoottis guyyaadhaa gara guyyaatti dhiigaadha jirra. Oromoon dhiiguu qofatu hin taane dhugaansaa dhokate, haqni Oromoo jiru dhokate, miidiyaa keessatti akka inni dhokatu godhame, baajetni irratti ba'e, dhugaas hin qabu, du'arraas hin oolle. So waa'ee Oromiyaa cal jechuu dandeenya. Bakka adda addaa biyya adda addaa jiraattes, dhiistes, Oromiyaa keessa jiraattes, Oromiyaadhaan ala jiraattes, kallattiidhaan affeektiin gochaa jira. Kanaaf namni dhuunfaa tokko waa'ee kanaa irratti nu murteessuu hin danda'u. Jaarmee dhuunfaa tokko waa'ee kanaa irratti nu murteessuu hin danda'u.
Ideoloojii namni dhuunfaa fidee Itoophiyaa tarkaanfachiisna. Empire Itoophiyaa kana suphina jedhu as an individual person opinionii kabajamuu qabudha. Opinionii nama dhuunfaa tokko. Oromoon garuu manni irratti gubachaa haqni isaa dhokachaa there is no way ideoloojii namni dhuunfaa introduce nuuf godhu Empire Itoophiyaa fuulduratti itti deemsuuf dhiisuun it's not even subject to discussion. Haalli nuti amma keessa jirru akka kootti haala nuti itti Oromummaa kana iyyuu teestii goonudha. In its real and essential forms and terms. Waanuma Oromoo jedhu kana, waanuma Oromummaa jedhu kana. Duudhaa shinnigaa irratti kiristaanaaf Islaamni hoogganaan Oromoo waliin uuman dhaloonni keenya, dhaloonni nuti amma keessa jirru kun duudhaa sana hammam bakka itti laannee siyaasa geggeessinu yookaan siyaasa hordofnu hammam duudhaa Oromummaa sanaan deemsisna kan jedhu bakka itti teestii itti goonu itti fakkaata. So kana maaliif hin kaasee sirna bilisiginnaa qofa miti as keessatti pileerii yookaan aktarii. Invisible actoriitu jira, silent partneriitu jira. Yeroo nuti jirru yeroo addaati yeroo ammaatti. Bara 2015 keessa hin jirru, bara 2018 keessa hin jirru. This is a different era. Bara haaraa keessa jirra. Boqonnaa haaraa keessa jirra. Boqonnaan qabsoo Oromoo keessa jirtu boqonnaa haaraadha. So isa kanan kaasuudha barbaadeettaan. Qabxii sadaffaa akka irratti mari'annuu fi kaasuu qabnu inni tokko. Weerarri kun labsiin amma ilmaan Oromoo irratti labsame kun haga eessaatti deemuu danda'a? Daangaan isaa maali?